وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين نن ربين تقوي سافد نن ربين وان غاي تقوي سافد يفقهه في الدين دين كشتاك هو بنا كنا قبو شتاشا دين كنا أكه هو بتوك بارات شتاشا كنا أبو نن ربين تلتو كيري سافد تقوي شارا ilmi kana isa barsiisa ilmi kana isa deemsisa bakka beekumsi namni rabbiin keenii isaa fedhe bakka beekumsi xiqqaatullee beekumsa inni haa ta'u jechaadha xiqqaatullee inni hanqatu jechaadha kanaafuu namni rabbiin beekumsi ni fedhe bakka beekumsi isin fida waa'ee beekumsaa kana isin hubachiisaa jechaadha muttafaqun alayhi hadiisi kan bukaari muslim kanatti aansuudhaan daawaan keenya kan guyyaa haaraa asitti geeffama kanatti aansuudhaan osoo sagantaa isiniin mindura baacoo wayii isiniin baacoon kun jidduu nama lama jidduutti baacoon kun akkas jetti nama Nelson Mandeellaa jedhamuu fi barsiisaa isaatu jira guyyaa wahii Nelson Mandeellaa fi barsiisaan isaa wal falmanii guyyaa baay'ee wal falman guyyaa wahii shaayibeetii keessatti yookaan mana shaayii keessatti wal arganii barsiisaa taa'aa jiru Nelson Mandeellaan dhufee taa'ee bira taa'e barsiisaan akkas jedheen safara kana booyyee fi allaattiitu jira jennaan Nelson Mandeellaan akkas jedhe safara kana booyyee fi simbirreen jiraatte simbirree yoo bakka ittiin toliin bakka qayyaratti jedhee ka'ee biraaleeti ka'ee bakka biraa taa'e booyyeen eenyuun ta'eereen barsiisaa isaa ta'e barsiisaan akkamiin nyaata jedheetiin guyyaa biraa nyaachuu qaba jedheetiin kutate guyyaa biraallee qormaata gola keessatti kenneef gola keessatti ijoollee kennee fi eegas irraa guuree borumtaa deebi'an borumtaa qormaata Nelson Mandeellaa irratti daddab jedhee barreesse barsiisaan eegas yeroo itti kennu qormaata Nelson Mandeellaa yeroo Nelson Mandeellaatti kennu illaa daddabiitu irra jira barsiisa maqaa keessan barreessanii irra naa kennitanii barreessan guyyaa sanillee akkasitti nyaate guyyaa sadaffaallee sila akkamiin nyaata mucaan kun narraa barataa jedheetiin gubatee eegas guyyaa biraa nyaachuu qaba jedhee guyyaa biraa gola keessatti filannoo kenneef isin silaa ilmii fi beekumsaa fi qabeenya filattamoo beekumsa filattanii jedheen ani beekumsa filadhaa isin maal filattanii jedheen Nelson Mandeellaan ijoollee keessaa harka baasee ani qabeenya filadhaa jedheen ilaalaala waan inni filatu qabeenya filataa jedheen isa saalfachiisuuf yoo isaati Nelson Mandeellaan ammootu namni waan hin qabne filata ani qabeenya hin qabne waan beekumsa qabuuf qabeenya filadhee jedheen amma qabeenya ilmii hin qabne yookaan barumsa hin qabne eenyuun ta'e barsiisaa isaa ta'e akkasitti guyyaa sadaffaallee nyaateen karra Yuusuf. Nyaate dhugaatiin dandeessisu. Haadha akkuma zakka warratti alaa turre jechaadha. Kanaafuu waa'ee ilmii fi waa'ee alimaa isaa turre. Kanaafuu nama maalaan akkasii baay'ee isinitti taasifne isinillee akkasumatti akkuma inni baay'atanitti sammuu keessa seewwadaati. Itti fayyadamaadha. Itti aansuudhaan immoo waaloo qabnaa waaloon kunis waa'ee alimaa irratti kan xiyyeeffate waa'ee isin dhiyaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله جدي دبي كو جل كبا ربي كي يمالي غرغار سني كبا سرت رغيفدا غور ليس كبا يا دفا فچي سوليت كبا وللو كان جتوم بري فدي كبا hundum tikesanu ya das debisa ala na dagefachuu meena kalbisa gara yaada kiyyatiin achi itas kan fadda mootii harraaf borii gargaarsa gaafadha ulamaa'ota irraa xiqqoo waa isiniif dubbadha urjiilee islaamaa kan ummataaf toltanii adawwiin gubattee tokkummaa arganii ulamaa'ota keenyaa waan mudatanii obsa qabaachuudhaan waa baay'ee darbanii baay'ee cinqamanii irratti rakkatanii diin kana ol qabuuf hirriba dabanii yaa Allah yaa Rabbii umrii nuuf dheeressi ulamaa'ota keenyaa hamturraa nuuf tiksi sharrii fi haarsida jalaa isaan nuuf baasi waan isaan fedhaniin isaan abdachiisi balaa isaaniif deemtus nuuf dabarsi yaa Allah yaa Rabbii atummaan nuuf tiksi adawwii isaanii takkaa hin hambisini dhabama isaan godhii balaa itti buusi ulamaa'ota keenyaa burqaa biyyoolessaa kan nu bira jiran maqaa isaan isinii ibsa
ulamaa'ii keenya cimaa kan akka Shaggazaalee kan akka Shaamiini biroo baay'eetu jira ni qabna hedduu kan biroo umrii nuuf dheeradhaa abdii har'aaf boruuf diinaa kana guddisuuf kaan halkaniif guyyaa isinuma arguuf na hawwii qaba namooniyyaa hamtuu isin hin argini gootota abdii biyyaa hamtuun isin hin argini gootota abdii biyyaa namni isin hin dorgomu yoomiyyuu hin jiru diin kana lallaburraa yoomuu hin callistanu gootota islaamaatii kan akka Bilaali rabbitu nuuf kenne Allahu akbari umrii nuuf dheeradhaa hamtuun isin hin argini umrii nuuf dheeradhaa hamtuun isin hin argini inshaallah duniyaa faakiraatti isiniif bal'isa jannatul firdawsiin isin hin qananiisa gammachuu keessanis rabbiin nu agarsiisa isin hundi keessan nuuf eebbisa alhamdulillah kinoo ijaanu agarre gammachuu ulamaa'ii kennaa simanne yaa rabbi yaa abbaa rahmataa namni haqa qabu haqa ofiif falmata beekaa fi wallaalaa waynillee ni filata kan humaa hin beeynes barsiisuuf rakkata madda burqaa ilmiiti hunduu ni jaalata namuu barachuudhaaf ka'ee tattaafata halkanii fi guyyaa hurka facaafata lakkoofsa hin qabu jedhee dubbatama beekumsa ilmiidhaa irraa waraabama ulamaa'ii baay'eedhaa wayita akkaaf lama yaa rabbi nuuf tiisi yaa abbaa rahmata ani gama kiyyaan asitti dhaabbadhe du'aayinaaf kadhadhaa isinitti dhaammadhe maqaa kiyya garuu ibsuudhaan dagadhe ani Fuwaad jedhamaa nan irraanfadhe nagayaan tura asumattan dhaabbadhe بالرجاء تربي هذا ولو في ولو كان رواية وبتني واي علي ما في ولا ما في الجرام سكنتان كان الدنيا ساق من كم سنين كانت كذا واي علمي في علماء أردت تيبت واي بيك أفيكم صارت تيبتا علماء جرى بين نبيوت التعسي فدركاي سالي كتسي قرآن كيف تكتس لدي مفاسي إنما يخشى الله من عباده العلماء دعوة أنبياتي دجيتنا أكأرجي سميت علماء إنسانين جراتي هر دچين تني وسولمان جراتني برسيسو باتني سلاها رنجيت ولا كنت الدنيا علماء جارب يجتا ديني بروف به براتي هنديسني برسيسو كتاي ulamaan yeroo osoo mana gaarii qaban huccuu gaarii bitatanii uffachuu danda'an osoo nyaataa dhugaatii fedhan nyaata soorachuu danda'an kana hunda rabbiif jecha dhiisanii keessaa ka'an diin baruuf biyyaa bahanii gandarra deemanii kadhatanii argatanii nyaatanii dhaban garaa hidhatanii diin kan haadha isin nuuf ga'an ulamaan guyyaa tokko osoo nyaatanii hin quufin osoo rafanii haara hin baafatin osoo taa'anii taa'umsa hin laallatin osoo qabbaneeffatanii qilleensa fudhatin haara addunyaarraa nu biraa boqotan علماء دين كان أبديتها واميك تاني إرتي أرمسمني إرتي تفتمني إرتي كلافمني واميك أرجمي عندما تاني كيس بجمي علماء وصو علماء الدنيا ترى جراتو باتن سلا جرون كينيا جرو بيلداتات ulamaan rabbiin biratti hedduu kabajamtuudha isaan malaa'ikoonni kabajaadhaaf kooluu qaqqabattuuf kan namoonni hundi mataa qaqqabatanii irraa baratanii ulamaan gaboonni kiyya hunduu na sodaata kan caalaa sodaatu eenyu baytu laata hubadhaa jirri sun beeka ulamaa'ota قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علماء بكم سانيت الدنيا تنقري وامي قتلشي الدنيا يجير علماء دمنا ملاك يسا نفولا مني المينيس دوك فولن بي صحابة سانيتي الدنيا صحابة سانيتي مدى صحابة سانيتي مدى ما سألك قبل علماء جرى ورا سماواتات بيسيس عند قرطومي بحر جلات بروت رحمتك لطوف ulamaan jara dachiin tun sababa isaanii kabajamtee harrageetti sababa isaanii diriirtee ittee akkana dachii fakkaatti ayyee kana fakkaataa gabaabina jecha ulama irra